irratti fannisee muka san keessatti bakka huccuu Usmaan fakkaata Usmaan ala dhaabbachuu jira fakkaata. Jarri Ilbaay fi Saargun yookaan ilmi san beekee kun alaan deemaa dhufanii yommuu laalan ni arkan huccuu san garraan Usmaan itti fakkaate Usmaan amma ni jeefna jaanii bakka murteeffatanii ganda kophaa Usmaan yookaan gosa kophaa Usmaan san dhaqanii yommuu inni lollaan jaan Usmaan faan duubaan dhufanii itti marsanii hedduu takka bakka cabsan loltoota san. Eenyutu akka cabsan godhe gantuun Ilbaay faa keessa jirtu yookaan esan beekee keessa jirtu tun eenyu jettanii yaaddan. Gantuun kun akka xiinxala keenyatti Bugum Haatuniidha. Bugum Haatun tapha kana taphattee jechuudha. Maaliif jennaan Ilbaayittis odoo nimin odoo esan beekettis hin nimin tapha kana duubaa taphattee jechuudha. Ilbaayitu hime yoo kayyannu taate Ilbaay garuu himuu hin danda'u. Maaliif jennaan araaraman qabu waan ta'eef inni jalqabumaa wanni itti dhufuu danda'e inni sababa ilma sun guurta kini jee dhufeemi saniif jecha hasaa kun fudhatama hin qabu akka xiinxala keenyatti jechuudha. Ammoo garuu Bugum taphachuu dandeessi yaada kana dhiyeessuu fi dandeessi isaaniif jechuudha. Maaliif jennaan kufaa jiran waan ta'eef jarri erga Ulugaan du'ee kufaa jiran. Maaliif jennaan Ulugaan gaa akkuma beekamutti abjuu isaatiitu zaahir itti ta'e odoon inni injifadha jee deemu injifatamee an jalqabuun waan kana isinitti himeen jira karaa kutaa olii keessatti jechuudha. Yeroo taphee isii kanaa wajjin eegalee xiinxala keenya kan darbe keessatti yeroo erga inni kun namaan ajajamu eegalee duuti isaa waan hin oolamne jechuudha. Maaliif jennaan isiin taphasiisan milkeeffachuuf jecha isa kanaan taphatte waan ta'eef saniif xiyyeeffannaan Usmaan yookaan diina isaanii kun eenyu irratti deebi'e jechuudha. Nama isaan taphatamu jiru kana irratti deebi'e yookaan nama isiin maqaa buusuuf jirtu kana irratti deebi'a jechuudha. Saniif jecha Ulugaan odoo abjuu hojjetu abjuun san zaahir itti taate jechuudha. Akkasitti sababa inni du'uutiin Ulugaan gaa ajajaa guddaadha. Ajajaa Jookmaan jeetiin inni nuuf dhaada beektaa mootummaa Mongool jeef dhaada. Saniif jechuudha inni ajajaan guddaan du'ee jira. Amma gaa dubbiin karam deemu jirti yoo jettanii halaaltan taate gara galaa deemu jirti. Amma Bugum sababaan itti isaan gantee tokko sababuma kana ta'uu danda'a jechuudha. Maaliif jennaan cabaa jiranii akkasuma Bugum irra guddaan beektan shamarraniif hoogganamuu hin barbaaddu isiin. Saniif jecha waan kana raawwachuu dandeessii jenna. Isiin ammaas balleessaan isii araarama qabaachuu danda'a. Sababni nuti itti isii irratti xiinxalachuu dandeenye dhiibbaan isirratti gaggeeffames ni jira dhugaadhaan jira. Maaliif jennaan Goonjaadhaa fi Baalaan dhiibbaa irratti gaggeessanii turan guyyaa jalqabaasan sababa jaalalaatiin. Baalaan isiin haffaadhaan murtii gaariin ta'e murteessite. Goonjaan ammoo waan kana keessatti dhugaa jiru himtee garuu dhugaan isii yeroo malee waan himameef tapha isaaniiti yookaan murtii Baalaan dogoggoraan kenniteen sababa hinaaffaarraa hankeen kana raawwatte waan ta'eef kaisii araarama qabaachuu danda'a. Garuu Ilbaay araarama qabaachuu hin danda'u jechuudha.